Har'a viidiyoo rakkoo barattoota baay'ee furuun deebi'ee dhufee jira. Yoo ilaaltanii yeroo ammaa kana keessatti barattoonni baay'een barumsa baratanii jaallatan miirri nuffii isaanitti dhaga'ama. Akkasumas immoo dipireeshinii garaagaraa keessa yeroo itti barattoonni seenan ni argina. Maaliif yoo jettanii na gaafattan viidiyoo har'aa keessatti sababoota torban isinitti hima. Sababoonni torban kun qaama barataa ta'e kam irratti iyyuu ni mul'atu. Wantoota isinitti himu kana hundumaa dhageessanii yoo sirreessitanii addunyaa barnootaa keessatti jijjiirama guddaa akkasumas immoo jireenya keessan irratti jijjiirama guddaa akka fiddan abdii guutuun qaba. Kanaaf haga xumuraatti na wajjin turaasin jechuu barbaada. Warri YouTube channel kana subscribe hin goone please subscribe godhaa. YouTube channel kana irratti wanta barataa keenya hin fayyada jennee yaadnu waan share isinii gochaa jiruuf please subscribe gochuun nu cina dhaabadhaa. Video kana like gochuun jalqabaa. Sababni inni jalqabaa fi inni baay'ee murteessaan Dopamine Trap jedhama. Kana gaafa isin jedhu ganama akkuma kaaniin bilbila fayyadamuu jechuudha. Mee yaada sammuun keenya halkan guutuu boqotee humna haaraadhaan gaafa ka'u ganama daqiiqaa jalqabaa irratti TikTok yookaan sooshaal miidiyaa gaafa fayyadamtan maaltu uumama yoo jettanii hormoonii uumamaan qaama keenya keessa jirutu jira. Maqaan isaa Dopamine jedhama. Hormooniin kun kan inni uumamee fi qaamni keenya gammachuun akka nutti dhaga'amu, satisfikeeshiniin akka nutti dhaga'amu, miirri gammachuu akka nutti dhaga'amu hormoonii taasisudha jechuudha. Hormooniin kun gaafa nuti ganama akkuma kaane sooshaal miidiyaa fayyadamnu saffisaan ni gadhiifama jechuudha. Miirri gammachuu akka nutti dhaga'amu ni taasisa jechuudha. Hormooniin kun egaa sooshaal miidiyaa ganama waan fayyadamnee fi guyyaa guutuu akka sooshaal miidiyaa fayyadamnu barbaada. Miirri gammachuu akka nutti dhaga'amu ni barbaada jechuudha. Akkuma beektan immoo namni tokko guyyaa guutuu sooshaal miidiyaa fayyadamuu hin danda'u. Sababni isaas hojiiwwan garaagaraa waan qabuuf jechuudha. Sooshaal miidiyaa irraa ganama akkuma kaatanii gaafa gara hojii biraa dhaqxan akkasumas immoo gaafa gara dubbisaa dhaqxan isinitti hin tolu. Maaliif hormoonii sun jalqaba maal ta'eera waan ta'eef ol ka'eera waan ta'eef jechuudha. Jechuun waan isa gammachiisu waan barbaaduu fi hormooniin kun waan ol ka'ee jiruu fi dubbisa akka dubbistan hojiiwwan gurguddaa akka hojjettan hin barbaadu jechuudha. Gaafa kana namoonni baay'ee dipireeshinii keessa kan galan guyyaan isaanii kan isaan jalaa badu jeequmsi kan isaanitti dhaga'amuu fi sababa kanaafidha jechuudha. Kanaaf iyyuu hormoonii kana tasgabbeessuudhaaf yookaan immoo miirri akkasii akka nutti dhagamu miirri dipireeshinii akkasumas immoo miirri nuffii akka nutti hin dhagamne maal gochuu qabdu jedheen isinitti hima. Ganama akkuma kaataniin bilbila hin fayyadamina. Please dipireeshinii keessa galuu yoo hin barbaanne ganama akkuma kaataniin bilbila hin fayyadamina. Akka amantaa keessanitti kadhannaadhaan akkasumas ispoortiidhaan sammuu keessan refresh gochuudhaan yoo jalqabdanitti ta'e guyyaan keessan miidhagaa ta'uu danda'a. Dogoggora namoonni baay'ee raawwatan tokkoffaa irratti isa kanadha. Inni lammaffaan immoo Multitasking jedhama. Kana gaafa isiniin jedhu hojiiwwan garaagaraa yeroo tokkotti hojjechuu dhaabuudha jechuudha. Kana gaafa isiniin jedhu fakkeenyaaf kitaaba tokko ni dubbisu yoo ta'e yeroo itti kitaaba sana dubbistanitti harka tokkoon dubbisaa harka tokkoon bilbila keessan fayyadama yookaan immoo teekstii barreessaa muuziqaa dhaggeeffachaa dubbistu yoo ta'e yaadi keessan bakka garaagaraa jira jechuudha. Dhugaan isin beekuu qabdanu sammuun keessan yeroo tokkicha wanta tokko qofa irratti xiyyeeffachuu danda'a. Rakkoo namoota baay'ee kan ta'e isa kanadha jechuudha. Yaadi keessa waan bittinnaa'uuf sammuun keessan isa kam qabatee isa kam akka qabatu isa kan qabatee isa kam akka dhiisu waan hin beekneef yaadi keessan sammuun keessan bakka garaagaraatti ni bittinnaa jechuudha. Gaafa waan tokko hojjettan waan tokko qofa irratti xiyyeeffadhaa jechuudha. Inni sadaffaan sababni inni baay'ee murteessaa fi rakkoo barattoota baay'ee kan ta'e hirriba gahaa dhabuudha jechuudha. Yookaan immoo sleep deprivation isa jennudha jechuudha. Dogoggora barattoonni baay'ee raawwatan isa kanadha jechuudha. Halkan guutuu dubbistanii bultu yoo ta'e hirriba gahaa hin qabdan yoo ta'e sammuun keessan process gochuu hin danda'u. Akkuma beektan immoo sammuun keenya short term wanta dubbisne tokko short term irraa long term memory kan dabarsuu danda'u hirribaan jechuudha. Yoo hirriba gahaa raftanidha wanta dubbistan yaadachuu kan dandeessan. Sa'aatii tokko sa'aatii lama qofa raftu yoo ta'e sammuun keessan wanta dubbistan carraa yaadachuu isaatiin dhiphaadha. Kanaaf hirriba gahaa rafuu keessan yaadadha jechuudha. Dirqama sa'aatii 7 sa'aatii 8 rafuun qabdanu garuu sa'aatii 2 raftan sa'aatii 3 raftan hirriba quality qabu yoo raftan barumsa keessan irratti haa ta'u hojii keessan irratti milkaa'uu dandeessu. Kanaaf hirriba gahaa rafuu keessan yaadadha.
Dogoggorri inni afuraffaan guyyaa keessan karoora malee jalqabuudha jechuudha. Rakkoo barattoota baay'ee, rakkoo namoota baay'ee kan ta'e isa kanadha jechuudha. Guyyaa keessan karooraan jalqabdu yoo ta'e wanta barnoota keessan irratti ta'uu danda'a, hojii keessan irratti successful waan hin taaneef hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf rakkoo barattoota baay'ee kan ta'e yeroo isaanitti tole qofa dubbisuu, yeroo isaanitti tole qofa bashannanuu, yeroo isaanitti tole qofa sooshaal miidiyaa fayyadu. Kun immoo wanta hojjennu tokko fiixaan baasuu keessatti rakkoon nu quunnamuu danda'a jechuudha. Yookaan immoo miira keenyaan akka gaggeeffamnu taasisuu danda'a jechuudha. Kanaaf galgala osoo hin rafiin dura, galgala osoo gara siree hin naqiin dura bor maaliin hojjedha jedhaatii karoora baafadhaatii bulaa jechuudha. Gaafa bultan guyyaan keessan qindaa'aa ta'a. Barumsa keessan irratti haa ta'u hojii keessan irratti successful ta'uu ni dandeessu jechuudha. Dogoggorri inni shanaffaa barattoonni baay'ee raawwatanu boqonnaa malee qayyabachuudha jechuudha. Akka saayinsiin jedhutti sammuun namaa maximum focus gochuu kan danda'u sa'aatii 4dha jechuudha. Sanaa booda sammuun keenya kan dubbisnu caalaa kan irraanfatutu caalaa jechuudha. Kanaaf wanta isiniin jechuu barbaadu rakkoo barattoota baay'ee kan ta'e sa'aatii dheeraa walitti fufanii dubbisuudha. Sa'aatii dheeraa walitti fuftanii hin dubbisiinaa. Gidduu gidduutti boqonnaa fudhachaa deema. Sammuun keessan refresh godha jechuudha. Sammuun keessan akka bilbilatti fayyadamtaniitti jechuudha. Kanaaf yeroo break fudhattan, yeroo sammuu keessan refresh gootan sammuun keessan process gochuu danda'a jechuudha. Malee walitti fufsitanii sa'aatii 7, sa'aatii 8 hin dubbisiinaa. Dogoggora barattoonni baay'ee raawwatan tokko isa kanadha jechuudha. Inni lammaffaan immoo wanta ulfaataa ta'e tokko dheessuudha jechuudha. Kana gaafa isiniin jedhu yeroo baay'ee barattoonni tokko maal godhu saabjektoota isaanitti ulfaatu dhumarra qo'atu. Akka saayinsiin jedhutti garuu saabjektoota namatti ulfaatan jalqabarra qo'achuun yookaan immoo ganama qo'achuun yeroo baay'ee bu'a qabeessa nama taasisaa jechuudha. Maaliif yoo jettanii fakkeenyaaf saabjektii salphaa jalqabarra keessanii saabjektii isa ulfaatu immoo boodarra yoo keessanii akka iskeejulii keessaniitti jechuudha. Boodarra yoo keessanii isa xiqqaa dubbisaa, isa salphaa dubbisaa, isa guddaa sana yaaddu jechuudha. Jechuun miirri wanta sodaachuu isinitti dhaga'amuu danda'a jechuudha. Kanaaf wanta isin jechuu barbaadu isa ulfaataarraa kaatii gara isaa salphaatti deemaa isin jechuu jaalladha jechuudha. Inni kan biraa immoo inni baay'ee dogoggora namoonni baay'ee raawwatan passive learningidha jechuudha. Rakkoo barattoota baay'eeti. Yeroo itti dubbistan keessatti kitaaba tokko akka asoosamaatti dubbistu yoo ta'e carraan wanta dubbistan sana qabachuu isaa baay'ee dhiphaadha jechuudha. Sammuun keenya kan inni process gochuu danda'u wanta dubbisne tokko akka asoosamaatti yookaan immoo callisnee dubbisnee osoo hin taane wanta inni sana of gaafachaa hammam hubadhe jecha gaafa of gaafachaa deemtanu wanta sana carraan hubachuu keessanii bal'aa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf kitaaba gaafa dubbistan akka asoosamaatti hin dubbisiina. Akkamitti dubbisuu qabdu jechuudha. Active recalling fayyadamuudhaan jechuun wanta dubbistan sana of gaafachaa hammam hubadhe jechaa yoo of gaafachaa deemtanii carraan wanta dubbistan irratti milkaa'uu keessanii bal'aa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf dogoggoroon barattoonni baay'ee raawwatan jarreen kanadha jechuudha. Dogoggora kana yoo sirreeffattanii carraan barnoota keessan irratti milkaa'uu ta'uu keessanii bal'aadha jechuudha. Viidiyoon irraa akkasitti tole abdii guutuun qabaa xumuraatti waan wajjin turtaniif galatoomaa. Viidiyoo kana barattoota kaaniif sheer gochuun dagatinaa. Nagaatti.